macaafa raajicha Isaayyaas boqonnaa 27 lakkoofsa 1 yeroo sanatti Waaqayyo billaa isaa isa sodaachisaadhaan isa qaramaadhaa fi jabaadhaan leewwataan bofaa isaa murtuxxifamu leewwataan bofaa isa marmaramaa sana hin adaba jawwee guddaa isa galaanatti galu sin ajjeesa yemmus Waaqayyo wal jalaa qabaati weeddisaa iddoo dhaabaa muka waynii isa namatti tolu sanaaf weeddisaa ani Waaqayyo eegdu isaati yeroo hundumaa bishaan nan obaasa namni tokkollee akka isa hin miinetti halkaniif guyyaa isa nan eega lakkoofsi 5 akka jedha isin guutummaa dubbifadhaa yookis immoo anatti kooluu haa galan anaa wajjin nagaa buusan in jedha lakkoofsi 6 bara dhufutti Yaaqoob idda yaafata Israa'el udhee daraara iji inni godhatus biyya lafaa hin guuta jedha gaaffii Yesuus karaa seexanaa gaafatan Yesuus gaafaa halkan 40 guyyaa 40 kadhannaa irra ture sana seexanni buddeenin naqeessa qoreera sababni isaa yeroo sanatti Yesuus waa'ee qoonqoo miti kan inni yaadaa jiru waa'ee lubbuuti kanaaf waa dubbadheen ture sila wangeela kana kan lallabnuuf qoonqoodhaaf mitiin jedhe gonfoodhaaf lallabna kanaaf ergaa kana nama sibira jirutti dubbadhaa wangeelli kan qoonqoo miti kan gonfooti jedhaanii jedhaa kaayi ishee kana bartaniinnan gaafan isinin jedhu gaafa dubbii Waaqayyo dhaggeeffannu namni buddeen hin barbaachisa yoo nyaate gaariidha hin nyaatu taanaan iyyuu dhagni afuura Waaqayyo baatu kun hin du'a waan ta'eef namni yoo nyaata nyaanne dhagni afuura Waaqayyo baatu hin du'a iddoo kanatti waan tokko dubbadha bara dhufu mata duree durattan dubbadha mata duree waa'ee bara dhufu normaal kadhachaan ture an waa'ee bara dhufu gaafan isinitti himu sagaleen kun sagalee raajii ofii isaati bara dhufu maaltu ta'a bara dhufu maal akka dhufu waa'ee bara dhufu sagalee Waaqayyo gadi qabee dubbate iddoo ammaatti lakkoofsa 6 bara dhufu Yaaqoob idda yaafata sabni kun saba Waaqayyo wajjin gargar bahee yeroo dheeraa turedha erga Waaqayyo fuulatti deeffate kakuu kakatameedha sabni kun waan sadii miidhamaadha tokko jawwee murtuxxifamu lammaffaa jawwee marmaratu sadaffaa jawwee galaanatti galu jarreen kun sadanii kamataa isaanii qabu jawwee murtuxxifamu biyya kana keessatti wanti inni godhin hin jiru waa'ee jawwee murtuxxifama jawwee maqaa Lusifer kun inni hidhame maqaa adda addaa qaba yoo xinnaata maqaan isaa 40 ol macaafa qulqulluu keessa bofa soba hammeessituu obboloota maqaa hedduu qaba maqaan itti waamamu Lusifer ma jechuudha jawwichi bifa adda addaatiin hojjeta waan tokko haasaa turre kaleessa waa'ee bara dhumaa guyyoota dhumaa kana keessatti maaltu ta'a jenneeti waan tokko haasaa turre inni tokko nama yaaddeesse na dhaggeeffadhaa tokko immoo nama gammachiisaa guyyaan dhumaa gaafa dhufu warri yaaddaan warra kooluun galleedha warra Yesuusii wajjin nagaan buufdeedha sababni isaa lakkoofsa 5 irratti akkeedha anaa wajjin nagaa buusaadha amma biyyi kun otuu Waaqayyo wajjin nagaan buusin nama wajjin nagaa buusuu hin dandeessan waan qabatamaan isinitti hima biyyi kun warri biyya bulchan dursa ollaa wajjin nagaa buusurra Waaqayyo wajjin nagaa buusuun dursa biyya wajjin nagaa buusurra qaama biraa wajjin nagaa buusurra Waaqayyo wajjin nagaa buusuun Isaayyaas 27 lakkoofsi 5 anaa wajjin nagaa buusaadha namni Waaqayyo wajjin nagaa hin qabne nama wajjin nagaa hin qabu Waaqaa wajjin walitti buuteerta tanan balballi ittiin nama wajjin walitti buutu bal'aan kanaaf isa jalqabaa anaa wajjin nagaa buusaa erga nagaa buuftee bara dhufu idda yaafatta bara dhufu jawwee qabam bara dhufu isa si nyaate ila akkas jechuun harka kee ol qabdaa raajiin sirratti raaji dhugaan sitti himaa bara dhufu idda yaafatta bara dhufu hin ballatta bara dhufu hin dagaagta bara dhufu eebba kee biyya guuta raajiin irratti dubbadhu inni seexanni jedhe soba inni biiroon biyya lafaa sirratti katabe caafati inni sirratti caafe soba caafati qulqullaan akkasiin jechaa jira hidda kee bubuqqee lafan qabsiiseera
hidda kilaaba chaara boodiyaas akkee dhagaa biyya tokko tokkotti waan akka tasaattaa yeroo tokko tokko nagaan otuu jiru otuma si nagaa hoolonni nagaa taane magaalaan kun nagaa ta'e otuu jiru kunoo si cinniirra nama diddamaddu'e nama manaddu'e lafa akkasiit akkaseen yeroo baay'ee aktiivitii akkasii kan hojjetu hojii manaa akkasii kan hojjetu jawwee murtuuttifamuudha lafanni bu'uun beektu qilleensarra gadhiifama waldaa kiristiyaanatti gadhiifama isa biyya bulchuutti gadhiifama isa ganda bulchuutti gadhiifama akkee dhagaa macaafni qulqulluun billaasaa isa qaramaadhaan waaqayyo jawwee isa murtuuttifamaa hin kuta'eedha harka kee ol qabi mana koorraa citeera jedhi hojii koorraa citeera jedhi eeyyee akkee dhagaa akkeedha macaafatu jawwee isa murtuuttifamuudha atasii barnoota kee baratta hojii kee hojjette jawwee murtuuttifamachi nama lama sadii ajjeesa maatii kee murtuuttifamee dhaqe lammaffaan jawween galaanaa kun amantu hawaasa gidduu ta'a namoota galaanni nama galaanonni kun jawween galaanatti galu kun isaan uummata gidduu taa'u waan hawaasa gidduu hin beektu oduu dhageessu malee informationii fudhattu malee karaa kanarra hin bayinaa sanamni jedhu malee daandii irra deemtu hin beektu karaati irra deemtu jawweessa galaanatti galu jira nama baay'ee dhuge galaana kee taa'e tajaajilaa baay'ee dhuge ola deemaa baay'ee dhuge dargaggeessa baay'ee dhuge nama biyya bulchu baay'ee dhuge galaanatti galee akkee dhagaa waaqayyo isa dhumaa jawwee kana nan ajjeesa jedhe isa dhumaa jawwee kana nan ajjeesa jedhe harka kee akkas godhi jawwichi mana koorraa du'eera jedhe du'eera jedhe abba mana keerra du'eera tajaajila keerra ola deemarra isa biyya bulchurra tajaajilarra waldaarra maatiirra magaalaarra baadiyyaarra harki waaqayyo irra tolkeera hirreen waaqayyo irra tolkeera in adabay lammaffaa jawwee marmarata wan marmarate du'aa sitti fakkaata wanti waldaa kee marmaratee taa'u salphaa miti gubaa'ee gidduu marmaratee ta'a namni naqqa'u biiroo mootummaa keessa marmaratee ta'a jawwichi baadiyyaadhaa yoo dhattan mana namaa marmaratee ta'a namicha tokkotu yeroo darbe naa dawwala lakkoofsa haaraadha bilbila 11 naa dawwala 11 hanga yoo sooressuma wayitii namuma cimaadhaa jedhee ilaala 11 bilbilsaa nagaa nagaafate dawwale akkamna waaqayyo nagumaa nagaa waan cimaa tokko sitti mufan noof kalchaa waan cimaa tokko sitti mufaniidhaan jedhe garuu waadaa gali dura ati calluma deema waaqayyo adda sii kenneenaan jedhe kanaaf iyyuu waan ati itti biyya lafaa bittu tokkon sii kennaa inni guddaan sokkeeraa isa xiqqaa 40 hin fudhattaa hinaan jedhe maa inni inna taasoftu kun abbeen jedhe maal haasoftaan hangallee maannadiin fudhu ennaan sakuma 60 namicha hoteela qabu tokko dhufee fudhateedha inni 100 ammoo namoota kara Sudaanii dhufanii fudhataniiru amma 40 tokko jiru ola deeman guddataa waggaa 3 gidduutti taammirii hojjechuu danda'an jedhe maannennaan 40 gurguramaa ola deemaadha jawwee 40 naan jedhe isaa ifatu waaqayyo afurtamaan fudhattaa naan jedhe oolaa wayitiin seeman inde akkasan jedhe dubbadhe yeroo sana dubbiin harkaa badee ture maa jechuudha maalan nan beektu ennaan addunyaa kana bituu kan danda'anii yoo isa qabaatte bitte lakkii abbee hojii kon beektoo tan tajaajilaadha minnaan maal meeqa kunoo karaa maqaa namaan kaasuga kunoo karaa Ugaandaa kana biyyoota alaa kana galgaa'ota bebbeekamoon warri ibidda gadarcaasu jedhamanii yaadaman nutu kennaafi naan jedhe maa inni maal taateen jedheen yeroo sanatti dubbinnaa dhufe egaa yoo jawweeta ibidda gadarcaasa ta'e anatu waaqayyoon dhiisa yoo waaqayyo waaqa ta'e
kumni afurtama kee kisaaraa ta'u jawween kun halkan kan hin buliniin jedheen sitti badaanaan jedhe maanyi ennaan iddootti jirtu dhufee si fuusisuun danda'anan nafuusis yoo dhufte nafuusiftan gubbaan naqaa yoo na ajjeefte abbaa koo bira naqaa yoo na sin tafe amantootan tajaajila hinuma du'a galgala kanaan jedheen laa kun dhiyooda kun galgala isaa saati 8 keessa rafeera bilbilaa bul ganama gaafan kaasu na kassarsite akkati na kassarsite biyya na keetti yoo dhufee sirratti hojjedhu ta'e ani abaluun miti naan jedhe du'eeraan nan du'ee bulee maaliif akkas goote naan jedhe harka kee ol kaafta dhabde isa mana kee irratti kee billaa waaqa akkutu isa tajaajila kee irratti kee billaa waaqa akkutu isa hojii kee irratti kee billaa waaqa kuteera yaay huyida labaatiya riba suuda hani amachaan eyya biqilaan akka iddayaafanne dhalli namaa akka iddayaafanne kan godhu jawwee marmaratuudha biqiltuutti marmaratee ta'a ola deemaatti marmaratee ta'a narginee baadiyyaatti waan akkasii waan ol guddatu boftitti xaxattee teesse akka inni guddanne goote mul'atan arga utuu ulfiidhumaa itti hiiktee naaf idde gaariidha mul'atan arga nanni akkasin argitattan dubbachuu barbaade marmarateetti ta'a maaliif annan hojjedhe ol hin deemu jettee haasofta yeroonnuma itti marmarate jawwee marmarata itti marmaratee ta'a balballi hojii koo maan banamne maafan nama guddaa ta'uu dadhabe nan kadha'u otumatti kadhattuut humna kee dadhabsiiseet furtuu karaa banamtu sana furtuutti xaxatee ta'a mul'ata kan argaa jira dhugaa wangeelas na dhaabe mul'ata kan arga ilaa akka nama banachuuf jedhuutti qulfii guddaatu ta'e mana hin jaalladhu furtuu guddaa way akka isa bargutti hin jiru himi qabu guddaa bakka kunoo naa kenna abbaa dhimmaati isa balbala barbaadu dhaabadhu naa qabi mee kottu barate itti mari abbaan dhimmaa gaafa namni 48 banachuu gaafa dhaqanii cufaadha waan cufe hin argine isaan garuu jawweetti marmarateera maaliif cufameedhanii haasa'u akka ulee wayimuu naa laata adda namarra buuf jedha hin naqee yaalee dhabee cufaa ta'e balballi sun jedhee bu'aa deebi'a nama 48 ergamaa waaqayyo billaa ibiddaa qabatee gara balbala nama 48tti dhaqu balbala nama 48 irra dhaabata tokkoon jawwee isaa bakka 3tti bakka 2tti bakka 4tti qat godheetonni kun maaltu taa'ennaan waaqayyo jii kun maskaraa maandiin jalqabee torbee 3 gidduutti namni 48 milkaa nama 48 nam milkeessa hojii isaa milkeessanaan jedhu kaanirra balbala biyya alaa kaanirra balbala biyya keessaa balbala tajaajilaa balbala gaa'ilaa balbala hojii siibaneera yayyaarka firanaanne sinaabaneera naaban jedhi naabaneera qubachennatti qaba 1 2 3 kadhatee elgabeera akkati hiddayaafanne kan godhe jawweedha harki waaqa unan kuta'eedhe bara dhufuutti eenyutu hiddayaafata eewutu hiddayaafata eewu toolota bita eewu magaalaa bita eewu biyya kana faca'a eebbisaa eenyu kan biyya kana dhaala si jawwicha harka waaqayyoo kuta isa si danqe harka waaqayyoo kuta isa si abaade harka waaqayyoo kuta raajirraaja sirraajeteera mana kee raajeteera bara dhufu Yaaqoob hidda hiyyaafatan atamma Yaaqoob innis maqaa kene bara dhufu maqaa kene hidda hiyyaafadde dhime jedhe abbe ila waan tokko hojjetaa ta'oote hidda hiyyaafattachuun hojicha 3 4 5 ta'a hidda hiyyaafachuun barsiif mana xinnoo sana kee abaatee mana barumsaa nama saayitiin deemee barsiisu mana kanaan barsiifta siin barsiifta achiin barsiifta hidda hiyyaafachuun kana gaa'ila tajaajila maatiidhaan
hiddike har'aa jalqabe lafaa qabatu iddike har'aa jalqabe addunyaa kana haguutu hiddike alaabachana broona sika habadia mali abbe tilaan arga nama tokko kenna tilaa kana maal jannaan gaaddisaanaan jedhe yoomiif jannaan 2017 gaaddis harka keetti kennameera kan nami jalatti boqotu harka keetti kennameera kan biyya leeyye harka keetti kennameera yaa hula bariya sakabadia baradu sti baradu fadame hidaya fad baradu biyambit baradu hofandanda baradu harka namaan kajel baradu balballo jinabanam si chape seranimo chapa siru kuteran jed baradu wila ba jana kraba dias titinno namoota naman tawedamani yaadaman abba kapitaala guddaan godhanaan jedhe waan iji koof iji keessan magaalaa kana keetti argu xinnaa tolka hiyyeessa dulooma dadhabaan lafaa kaa gatamaa barbaadama hiyyeessaa soorama namoota hafuura waaqayyoon guutama namoota tajaajilaan kaa namoota barumsaan kaa hikata ya hababa herere le ba ja riba baba shabadina maglara batias hey simanna wangeelli iddoo kana dhadhaabe ragaa kooti ergaa dubbadheen fixa waaree booda walitti deebina na dhaggeeffadha bara dhufu nama gulliitii irra jiru suuqii guddaatti ol gala bara dhufu nama barumsi galuu fi dideetu barumsaan guddaa ta'a bara dhufu akkannaan jedhe waaqayyo akkannaan jedhe bara dhufu dadhabaan lafaa kaasa bara dhufu hiyyeessa lafaa kaasa bara dhufu qalaamil kaayinaat harka kee gala bara dhufu abbaa manaa taata bara dhufu abbaa makiinaa taata bara dhufu nama tajaajilan biyya bite taata bara dhufu miila keetii qaba bara dhufu harka keetii qaba bara dhufu ija kee banama bara dhufu gurra kee waan hara dhagaa labsii kana fuudhame haya hidun gabbina hazania shari boda semo madakira habania abanta ataw harki ke adda milli ke adda iji ke adda fulli ke adda ufanni ke adda baradu fusimbo ke adda namisiku baradu fusimbo sirrati namisiku ay baradu fusimbo sirrati namisiku haja Wila badias namoota simboo isaanii sodaachisu fuullee targee nama dhukkubni seexanni karaa geeddaratu dafee namoota simboodhaan magaalaa kana bitan gubaay kana gidduu nama shantu jira simboodha suuqii jedhaabata fuuramaa dhufu jawwe harkatti baatanii dhufan digimti harkatti godhatanii dhufan birrii harkatti hojjechisanii dhufu hin qabamu si qabuu dhufanii qabamuun jedhe si nyaachuu dhufanii nyaatamuun jedhe si balleessuu dhufanii badu'ee Simbo wakayo, Adibata wakayo, Yayana wakayo, Buisabakana, Yafura wakayo, Yayana wakayo.
didaasii qabama. Ilaa mucaa kana abbaa makiinaan godhanan Yesus. Puu ija keentu taa'e erga. Makiinaa baay'ee bita. Sababa isaan sitti hima. Nan dhukaasa naan jedha Waaqayyo. Olan kaasaa naan jedha. Bara dhufu. Hidda yaafatta. Bara dhufu. Didaan naa qabama. Bara dhufu. Hidda yaafatta. Biyya kana na beeku. Amma si Uda lavanias. Hidda hona sekrahaman. Anke maskaraman ija. Bara haran jal kabanan jeresus. Bara hara kana tokko de jal kabanan jeresus. Hidda lavano rahabani sekrahaman. Harka ke derese nendese. Tokko di bara du foji jal kabsh. Tokko di bara du dina yades. Tokko di bara du kuba yades. Dini kesi ayado. Guddadu arkabay. Furtadu arkabay. Tajajil arkabay. Nagadi arkabay.